baramni dallalli gidduu galu minaamin waadanu jira kanaaf rabbi dhukkuba isinin fidini ziyaaraadha malee yoo amma kajarraa dhuftani hagan irraa hubadhe isinin barsiifadha obbolaako akkasii warri immoo isini rabbinu isin deebisin hin deebiin achi hin deebinaa jettan I am sorry nama jireenya qabu nama ilmoo qabu dhukkuba afaan nufi madaanii asiin biyya faranjii dhaquuf silaafis bishaanan sodaadhaan maal sodaadhaa jettanii bishaanis sareen sodaadhaa jala faarra saree karaatti fidnaan jalaan dabaan akka sheekaa jechuudha salaantaa kabajamaa kenneefi jalaa daba bishaanis sin sodaadha bishaan caamee bishaan jannata galuudha tolame abdiin kutadhaan bishaan kana jannata galee jedhameen sila agarsiisu bahara turkiin wanni si nama toltu baharaan naannoftee jirti rabbiin wallaahi in uummate yaa rabbi biyya keenya akkana nu godhi tarii anatu deddeemee biyya namaan argine ta'ee hin beeku malee ay turkiyye maal isaan isin agarsiisan sun karaa baaburaati sun immoo laa baharadha bakki mee maabiraatii adii wayii argaatu waay asan buta ilaa kun ilaa markabadha inni maabiraatii argaartan suni maabiraatii adii sun lamma ilaa inni bilit diimaa hubeessu suni bishaan daariidha inni diimaan sun bishaan daariidha Turkey is very very nice country. Angkul kulina magala sinit tola baka. Galu ka kadulata. Ini shanas. Kadu. Galu jadi kadu. Majetame. Kadu. Inu meninggal le jadi. Nako kan jadi kakak tatur. Nako kan jadi kakak tatur gara monggalu kakak dulat. Kakak murah. Kuma nako jadi kakak tatur Enggalu jadi kakak du. Sila ada murat dan jadi ada murat juga kayak namanya mata cuma teh apa yang juru yang gak keluar deti hanya lambe kon ke nubat deti syaitan lo hijrah mau jalan nama di bala mau ida ka agak dibawa main wur je mati ni mana masya Allah meshu mama Konfirmasi pada kami fu, kan sinjal pendagatina. Maloi, gali monggalin jetan. Wana ka marka wai jerti wana ka goma wai bishan camu marka nis nijra. General, kau masih salah tiati. Maloi itu, general dia mah general galin nanje, kotos saja. Anjala dari wallahi generali warabbal ka warabbi dara dagaru harana aska fera duftumali dara de mulata malo e jara markaba sayyabatte duftumali biya gallal anafati bilo kolgon hundetti wallahi billah oh abba maratri boy dumo daimon be tabitet wallahi dufu qabdamu be daima o daimni inti debita daima ke ay fudata rakon kabu wasima anta yara nanu fa ambiyat jirtu
achitti na gargaarta akka nama Inshallah waan waadaana gali waa wayinsitti bala serious biyyattiinan jaalladha ana akka kootitti Ameerikaa taanse biyya sanan ilaala bar Amerikaa yu Jarmani giddii nama Jarmani ajjeesaa jiran malee Amerikaan giddiin ajjeesaa jirti malee Jarmaniin bar ekonomiidhaan biyyoota kamiyyuu harkan kennattu qabeenyaan bar Jarmaniin an xiyyaaraan nan dhufaa siin jedhe yoon xiyyaaraan dhufe akka yeroo jarri jawaarri Fayyisaa Lalisaa miliksanii naan dhufe jechuun jettanii maqaanaa keessanii akka hin deebine gochuun dandeessu. Elalaa biyya kana yoo dhufte fakkeenya ataman dhuftaami dhuftu namoota anaa ol dandeettii qabantu jira jaraa walitti qunnamsiisan kasanii rakkinna takkan qabu. Nama garuu an xiyyaara yoon dhufe achi galee yaani lubbuu kooti harka kennadha dhaqee yoo inni itti. Sekendi UN wanni jedhu jiru barra xiyyaara irraa gabbuutee mi eega xiyyaara irraa gabbuute wayitaa ibaatu san poolisii walitti dhuftaati. Sii galee? Poolisii walitti dhuftee jennaan ati bakkuma poolisiin jiru soyitee poolisii bira dhayita. Kalaas rifuujiidha. An harka kennachuu barbaada nageenyaaf bakka keessaa naaf gala baa rifuujiidhaanis naaf galaati keessiin garuu inta'a maaliif hin taane maa? Ummanni bar Itoophiyaa marrayyuu daareektii Itoophiyaa marrayyuu ati yookaan karaa biyya baqaa keessaan dhufuu yookiin carraa qabdu dhiisi. Itoophiyaan dhumaan dhufaafani man. No. Itoophiyaa yoo dhufte carraa waraqaa hin qabdu sitti maa hin turtaa hin azabamta. Garuu biyya baqaa kana keessaa yoo dhufte chaansii qabda laa. Kana gabbuunee keessaa naasoyna keessaan sitti man akkaataa. Keessaa naasofna Ijiptirraa haala naa mijeessaa dhufuulaa Ijiptirraa nan dhufala naaman Ijiptirraa nan dhufala. Ijiptitti maaluma si deebisee jedhaa bara maaluma ati bari yoo muratte sa'aatii 2 deemta Giriikitti bahu sa'a 2 deemta mubee. Ilmoo dhakaa laa ilaaha illallah wallahi jannata jira. Ani ijoollee 2 waggaa 17 nagarre ijoollee tiyya waggaa 17 yaani nagarre ijoollee 2 biyyaa qaba. Giriikiin ceete jannata galtanaan jedhisiin jiraan jiru jannata jira. Obboleessa kiyya ila takka achi geettemi eebadi murannaa. Amma jetta karaa kanaan Ameerikaa deemuu edalaal asirraa Meestikoorraan Ameerikaa cabsee seenuu edaan. Minti laalla. Koi waa'ee Ameerikaa irratti immoo asiin laaffata Giriikiin hin galamaa Giriikiin ji'a 3-4 teessee. Achiin hin laaffatan beeka garuu asirraa laalaan amma wannaa deemuu hin danda'a asirraa Meestikoo deemuu hin danda'a. Tirampino jeneraal Tirampino. Tirambi kakka kanaan Tirambi bara kokkeetti nu ejjetee arama kokkeetti. Wannumti inni itti filatame akka yaadutti baqataanumaan filatameen jedhaman akka waan baqataanii alaata ta'e baqataan sinirraa dhowwaa baqataan sinirraa baasaa baqataan akkana godhaa jedhaa taa'e. Tirambi immoo akka mataarra nu ejjetu shakkiin qabu jedha haa ta'u garuu sareen kun maal abbaasaa fida dhiqqashoo inni achaa innillee haguma filatamuu fi beektaa yoo filatame seerri addunyaa isa ayyamu jira ooliituu seera addunyaatiin ala bahuu hin danda'u beektaa. Mubee nagalchi please. Abdi Nasir. Abdi akkam jirta? Amma tapha qabadhee jira mubee minti laalle an tapha qabadhee jira. Wallahi jedhi. Kasin basinti amat tiktaakii kan waan si ajaa'ibu tiktaakii kee gaafa ati 5,000 ani 2,000 jira. Fayyitee habibii koo. Beektaa. Wayyaira Abdi Nasir. Qabadhu wallahi qabadhee jira garuu ji'a lammaffaa bara haarawaa ji'a lammaffaa tachi fageesse. Dantaa keetti gaanjaa tokko faa taphataara. Ati taphadhu sa'aatii barbaaddeettu taphadhu ji'a lammaffaa sanitti dasarginu mifalligoon dasargi. Ji'a tokko faa gaafa 18 tapha beellamaa sarpiraayizii na godhamee na eegame na qabamee jira wallahi Idrisii wajjin nama walitti deebi'aa jira waggaa keenyatti. Quba qabaadhaa dalaga amma dubbadhu amma barbareen hin jiru miire barbaree akka hin dibanne qofa wannan sitti. Barbareen maa jeneraal koo ani siiresisti muu waan tokko waan garaasi nyaatu. Wallahi billahi keessattuu yeroo jalqabaa yeroon jalqaba reef ittiin barre beektaa mala isaan barbaree dibadhu sana yeroo isin akka sana leencanaa kennitan yeroo isin akka sana natti kisaartan sana barkaayyoodhaa fi garuu birriin keessan immoo nyaatame quba qabdaa garuu.
Dhaga'ee jira. Siif abbaan abdiillee zeeroota. Waalaikum wallahi zeeroota tan jira dhaga'ee wallahi. Isintu garaana nyaate anarra isintu garaana nyaate wallahi fuula koo bade sanarra isintu garaana nyaate. No. Laal. Bade mutsadiin tanii akka wanni martuu keerimaa fi mubee. Nuu kennitanii bar doolaara 50,000 isin naa kennitanii 25,000 godhee umrii koo guutuu akka sana barbarree dhuge namni maal jedha maal waan nyaattu dhabdee moo jedha jeneraan keessaa dhufe jechuudha. Rakkoo keenya nuun beeku waa'ee baqaa kanaa hin beeku namni beekta. Waan nyaattan dhabdanii moo maal shiroo tokko dhabdu moo jedha. Wallaahi birii tokko irraa nyaannu nu. Isii kaan nama geemitti taphachiisa. Isii kaan immoo sadaqaa kennataa miskiina. Isii kaan immoo walitti qabata. Akka amata meeqatti doolaara 50,000 isin baaftanii kennitan 25,000 taati tiktookiin qixxee caalaa kutaata 25,000 sana ila obboleessa koo sponsora nuu ta'e jenne ilmoo keenya achi baafanna jaartii keenya achi baafanne nyaata mucaa lamaaftu nama gaddisiisa haamileen na cabe bar haamileen na cabe. Aara baay'ee nama dhaga'ama wallahi baay'ee garuu maal beekta wanni martuu keerimaaf namni nyaatamtanii naftan jenne namni nyaatamee nafu wal argaan namaa hin oolu beekta. Waan si ajaa'ibu gaafa ani awwala Suudaanii seene awwala waa takka hin beekne gaafa keef tamaam naan jedhan nama soqaan tamaamiin kun an tamaamiin maqaa namaatiin beekaa keef tamaam wayita naan jedhan nama uffafoo soqa beektaa tamaamiin san soqa. Yeroo sanitti mucaa wayii Naasir jedhaniini maqaa isaallee wanni dhoysuuf hin jiru mucaan sun anaa fi hiriyyaa kiyya gaafa nu dhufnu. Ani karaan ittiin dhufe akkaataan ittiin dhufe xiqqasho ulfaataadha Itoophiyaa irraa beektaa yeroo san waraana ture ajajaa dhibbaa ture yeroo sanitti warri na beeku as jala jiraachuu danda'a. Siistamnan ittiin bahe siistama ulfaataadha Keeniyaa irraa Suudaan Itoophiyaa dhufe Itoophiyaa irraa cinqiidhaan dhoysaadhaan akka hin taanetti mattammaa seene. Laal mallaqa Itoophiyaa yeroo san yoo diqqaatee jedhe miliyoona 8 baasee bayyaan. Ugaasittima yeroo san mallaqa san irraa yoo miliyoona 5 biyyatti hiriyoota kiyyaan qoonnee adda hafe malee miliyoona 3 fast miliyoona 3 namichi Suudaanitti sii jijjiiradheen irraa fuudhee godhe beekta waan si ajaa'ibu. En dhabe namicha san haga himatee nu rabbiin achi na fuudhee waggaa 3 Suudaanii keessa taa'ee Poor Sudaan taa'e Sawaakiliin. Poor Sudaan irraa deebi'ee Kaartumitti deebi'ee Kaartumiin taa'ee Kaartum irraa ka'ee rabbiin oofee na fidee Liibiyaa seene. Liibiyaa gaafa seene siqaa ilmoo namaa hin jirre nyaadhee mubee siqa isin amma barbaree dibannee maalii taane ettanii mee oksum bidiinilla bishaan Haayilaandii takka bishaan liitira gimmaashaa dhuguuf tumamnee dhuyin saaraa keessaa zabamee rabbiin acheenaa baasee gaafa Tiripoolii seenu gaafa ijoollee na beekan Mustafaa UN naan jedhan maqaan kiyya Mustafaadha maqaan Kilanyaan Jeneraal Huseenii miti Mustafaa UN jedhan maqaan abbaasanii rabbiin namicha ho'inaa godhee namicha ajajaa waraanaatii isa bira nagahee carraan namichi mana kireeffadhee maal jedhee dalagaa achi wajjii eegan. Oofee namichi wasan rabbi mana kiyya fiti namichi mallaqa kiyya qaayoo dhisan. Sittima. Wallahi. Nik bakkinni jedhu jiru re anillee mallaqa saniif jecha ruuyin namaattu bahe sila ruuyin kiyya kaba'u rabbi na baase sigalee wayyaaneedha namichi wayyaaneedha yeroo sanitti rabbiin mana kiyya fiti daarektii mallaqa san fuudhee akkaawuntii anjeree irratti hawwalchiisee lubbuu isaan baafne nagaan baasee har'a kunoo as waliin jirranni Faransaay jiraana jira. Leengadda gaa Faransaay deemillee wal agarree affeeree biraaliti. Yaa hojii rabbii argiteedha. Inni na nyaatee Suudaanitti mallaqa san fuudhee karaa gore akka isa wata karrallee hin kaanne an akka itti mallaqa san baasee fi akka itti mallaqni sun bahe mallaqni sun eessa akka itti bahe anaaf rabbi beeka anaaf hiriyoota kiyya warra hagaardhaa hidhaa jirantu jiru. Sittima. Mallaqa san sababa yeroo Jeneraal Kamaal galchuu bahu kan ijoolleen Oromoo walitti qabde. Gimmaasha fuunee waraanaa galee gimmaashni ammoo reeshinaan bittanii nu ergitanii hambisaadhaan jidduu san keessa nu ari'annu. Jidduu san keessatti ni dhame'an hidhaa bahee mallaqa san bakka jiru himuu didda wallaahi wabillaa shuggutii afaan nakaanii mube. Halo.
Darf ich bei Ihnen einsteigen? Ja, die vorne, Taxi muss. Möchte ich aber nicht. Ich möchte lieber hier mitfahren. Ist das okay? Ja, aber muss erst mal diese Taxi fahren. Weil geht nicht so bei uns. Geht nicht? Ja. Na, ja, hallo? Muss erst Taxi gehen, Baba? Kann ich fahren, einsteigen bei Ihnen? Geht nicht, muss erst Taxi. Ach, Sie müssen weg. Ja, ich bin nicht weiter. Duroonni fayyaa qabdii qooyi. Odoo na dura taaksiin biri jiru kiyya seenti. Ishii boomeen nutti medala rabbii. Enna Kaanii jette ayyee. wallahi shugguxii afaan nakaanii mallaqa san himuu didee du'a malee waadaa kakuun kakuu waliin jennee wal kaysiifnee an kakuu obboleeyyan kiyyaa nyaadhu jedhee bakka mallaqni sun jiru himuu didee gaafa achii bahe fuudhanii mallaqa sana kennanii mallaqattii san fuudhi baafa unaan jette ijoolleen. Hin baafadhan akkasumatti. Ijoolleen kun duune baanu baane taa'e naan jedhan. Anin bahee inshallah egasan mallaqa sana akkasin namichi sun nyaate akka isaa inni nyaate garuu rabbi mallaqa kiyya daran naa deebise. Dachaa deeffadde mallaqa sana. Ajaa'iba wallahi dubbii rabbii nama dhufu garuu naannessee walitti naa fide laala. Dachaa fide. Akkan ta'e an of nyaadhe namaa miti. Kan koo kolfa malee uummanni akka abbaaf dhiisana naan gaddu maaliif beektaa? Hiriyaan isaa 9,000 na nyaatee jira. Doolaara Ameerikaa. Wallahi wa billahi jeneraal. Wallahi wa billahi xaba beella baasin lama taphachiiftan san guutuu taphasi yeroo duraan Neeymarii wajjin taphannu sana maal waa tokko hin nyaanne rabbi na nyaachisa. Maal na nyaadha baa? Asabi ka 25 fi 9 meeqa 34. Kaanadaa doolaara 34 nyaatameen buuma siinaa kente guutummaan guututti na nyaatanii 9 na nyaatee hiriyaan isaa dhiise jennaan. Disi, inshallah rabbi wajjiraan. Ustaz, assalamu alaikum. Azaki ya pakai nyakali. Namichuma tokkocha ka mallaqa kana maras nyaate. La, hiriyaa satu sagal na nyaate nan ni kan isa nyaate. Inshallah guyyaa tokkoon galtii jedhi. Abdii muratini rabbirraa yoo abdii muratin ayite ta'een galtii. Akkasii hubee amma anillee taraadhaarra jira. Taraa tokkoffaarra seenee jira. Ayyee siin dawwala bakka bootimin keessuun hojjennan siin dawwale. Yaa hin dalaga buutamiin hin dalagaa naa bilbilate. Ustaza. Akkam nagaa jirta fayyaa mubii akkam? Wallahi alhamdulillah ustaza kiyya qaali akkam jirtu? Yaa akkam fayyaan? Nagaa wallahi alhamdulillah abbaa keenya. Akkam mee jira maal fakkaata akkam gafna sitti baatee hospitaala? Hadda beera abbaa keenya. Alhamdulillah akkam ofii gaflan maal fakkaata? Wallahi alhamdulillah maan jedhu wallahi nabeen lamanii. Ishi. Nabeen lamanii jeesana addaan deebi'ee dhufaa. Yoo. Amma waraqaadhuma ittiin deebi'ee dhufuuf waraqaan ittiin waan tokko waraqaan fudhadhuun qabaa guyyaa lamman tokko taa'ee inshallah dhufee wal argine akkan dhufeen. Inshallah rabbi nagaan si haa galchu fayyimaan rabbi si haa galchu. Homaa achi hakimiif deebi'u osoo hin ta'in cheekappiimaaf yoo deebite malee asumaan si keessa haa ta'utu inshallah dawaan harka rabbii kennaatti rabbi fayyaa guutuu si haa kennu. Amiin ustaaza keenya qaali. Rabbi si haa caafiyu rabbi nagaan si haa fidu. Si bilbilee yaalee ture guyyaa suwaasaa irratti atis beeksisi nan fakkaatin illee sagantaa wayiitirra oolee. Waatsaappii hadda gatiin har'aaf kaleessa kana xiqqoo biiziin ture jechuudha mana kamitti olii gadi fiigaa ture waraqata waan tokko fixachuudha. Kanaaf inni bilbila isaa kanarra jira beektu waatsaappiin isin jettan bilbila kanarra jira hin argine wallahi. Abshir inshallah. Ofii gaafilaan akkam qaama keessatti ammaas fakkaata. Wallahi gaariidhaan argasii hafuurana kutuu xiqqoo dhiisee ni lafti naammaru wanta argee waa hedduu alhamdulillah waa hedduun sisirraa jira. Ni tulfaatu itni ni bibbiqilee ture egaa guutummaan guutuutti irraa badeera. Alhamdulillah. Fayyaa rabbii kennaa jirti. Kun sababaadha kaa fayyaa namaa kennu rabbii kenna rabbi fayyaa guutuu si haa kennu tamaasiyaa teessirraa dhiqtu rabbi si haa taasisu. Tadilee keessirraa dhiqtu rabbi si haa taasisu nagaan si haa fidu kaa inshallah nu bilbili gaafa dhuftu gaafa kaatu. Seyina. Boolee dhufnee si fuunaaf jira. Barakadhu ayyee kaa rabbi isaa si haa deemu miizaana sanaataa keessa rabbi si haa kaahu.
وليان كنورين أزال جرتن اسم الركيسن وجزاكم الله خيرا مباركين قافتو قرين قمتشو ما شاء الله قرين دعايان أجرا رب سنا جالتو سنرها جالتو اعملوا كل ميسر لما خلق له جهنم نمر وما رب سالا في سدرقة مباركنا ما هدو نمتا مسكينة هي تري أنو أمن ياتم وجرو كان نمو نحن أجاب سيسا إذا نمني وان كان ما قال شلي وفلي من ياتم جاجرا أنا ما قال أستاذ باب دي اللي نياتمي والله ما بت إن شاء الله دنيا ما قولي وآخرة سر فرطني مني إيه والله مالتي أبو محمد مال جوانسن مال قرن والله سبتي جتشون أوكي نمبر بلا فدا تربان برفني بر تربان كلي تري سجنتان كين ترباني كنا سبتي دربي سبتي كنا جراني فرد البتامتي تربان رترجرا مما لرك كاني سلكي ساني اللي نرجع اللي بيزي داويا كان وانسن akkaataa rabbiin laaffiseen rabbi si galchee amaanaa teessan galchitee rabbi si deebisee akka haqni hawaasa keenyaa sunillee deebi'u rabbiin nu haa taasisu. Barakadhu rabbi nagaan si haa fidu. Kalaas mee waasaa barratti naa barreessin maqoota warroonni nu erganii san ka gaafsanii. Tole sinifan barreessaa ayyee lakkoofsaa ayyee maqaa hunda jiraan qaba maqaatii tokkitiin hin qabadde. Hunda saasii kan barreessaa WhatsApp irratti tunuudhamne. Akkas ta'ee jira wal argina rabbi rakaasii haa godhu rabbi si haa caafiyu dibamaa kenna ka islaamaa warra jala jirus ka gaflaa qaamaa qabu ka gaflaa imaanaa dhibee imaanaa qabu ka akkasuma mallaqni jalaa nyaatame ka mallaqni isaa danqame hunda isaa rabbiin hin danda'a. Rabbiin nu haa galchuu fi rabbiin dhibamaa nu haa fayyisu. Wallaalaa kenna rabbi nu haa beeksisu beekaa immoo ka itti dalagu rabbi nu haa taasisu. Abaa kenna rabbi nu haa kennuu fi qabaataa kenna immoo ka ittiin dalagu rabbi nu haa taasisu. Duniyaan akkanumaa gaaf tokko gammachuu gaaf tokko gadda gaaf tokko kolfa gaaf tokko immoo boo'insa ganda duniyaa akkanuma. Akhiraa keessatti ka rabbiin qopheesse maala ciinun ra'atu laa udhunun sami'atu laa khatara alaa qalbi basharii san rabbiin hunda haa hiru. Ganda duniyaa keessatti namni dhibamaa beelawaa daaraa rakkataa tuma keessa tara. Hatamaa nyaatamaa akkanuma keessa tara duniyaan akkanuma. Akhiraa dhagandi keessa yoo rabbi namaa waafaqee rabbi namarraa jaalatee dalagaa namarraa jaalatee jedhee qooda achi keessatti jirutu irra caalaa. ربين حديث القدس دبته أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جاء قبيس قبرو تنكي غاري كثيرة تبقى دبرتيتي والرقاري دلقنيف قبيس سجرة وان تكا إجسانين أركي وان قرسانين أقهين وان قلب مساني الرايو هي إنجرة سني جنة ورسن أركت ربين عند حاتاسسو كناف إرقى ربي صلى الله عليه وسلم كان إفسني كان نكيمني نلك أبني ورأيت دلق ربنا حاتاسو يبقى قالتو ما سننجا كانوا يراحل كان ياما ساعة 12 ونص ديما إذن ورد على كوني تتعاتم فلاني تيك توك نهلكن ويا سنتوان ويا رفتني هلكوني يتني جواد نمو ربنا كان سياقل شو آمين جزاك الله خير بارك الله لك أنا أما رفوك كي تسمى منويك ستري أجر أما بهي وزجروا سياركي جنان ما سلام سنجر جدي أستاذك يا ربي جدي قافت قدمي شنيتي كما ميجرا سكنتاني بولتي كي نسارة سني جولتي بكما تقلتي دام سنود أمانس فيديو نجد دافون دندي بوري متى كي بولتي كي نسارة كان هذا كونا يالجسا Rabbi jedhaati jettee nutti bu'aa turte suni haati gaajara gandaa kiraa deemanii kan ustaaza keenyaa dubbachuun khayrii isaanii balleessu ta'a. Waan isaan godhanii fi akki isaan dhaqanii jimmaan erga gaafa an dhaqee finfinneetti ol fiduutii na waliin deemanii haasanii kan isaanii dubbachuun hin ta'u maaliif khayrii isaanii balleessu ta'a. Jimmaan dhaqanii qabarsiisanii oolanii bulanii haqa birrii 600 bo'ii liqeeffatanii birrii 600 bo'ii janaazaa baasuudha achi keessa jechuudha. Janaazaa baasuudha akkaawuntii isaanii irra jira birriin akkamitti ta'u akki ba'u dhabamee jennaan ustaazni kun birrii 600 bo'ii liqeeffatanii mana kimiitii kafalanii geessanii qabbaranii
achiin daganaa baankii fiiganii maal jedhanii maqaa mucaatti dabarsanii waa meeqa godhanii rabbi umurii isaanii nuuf adeeressu rabbi jedhee isiidhaaf waan ta'e goona jenne mata keenya rabbumaa jennee waan qabnu birrii kuma tokko kenne birrii kuma tokko itti yoo kennineefi isiidhaa waa guddaadha ooma isiin suuqii ittiin banattu yookiin immoo manuma wayii isinii galee manuma wayii binneefi inshaallah waan ta'e goona isinii galee. Mubarak inna isa simtee fi dhaga'anii jiranii nutillee haga dandeettiitti akkuma jenne agarraallee hordofaa jira kantiibaa gaafannee gaafsan warreen bulchiinsi ganda aanaa sanii dhufanii kantiibaa magaalaa sanii dhufanii lafa takka nuu kennuufi qabdan kaarii 200 jenneeni nuti lafa isinii kenninaa isin waa irratti ijaaraa fi jedhanii sanillee agarraas jaluma deemaa jirra. Yoo rabbi nu laaffisee dandeennee manaa binnee fi fani'ama rabbiin laaffisee obboleeyyan keenya kun nama tokko lama miti obboleettii teenya san mucattii umrii ganna 17 xiqqoo tasilaa bahuun manaayyuu haadha jalaayyuu bahuun hin taane sababa dhibee haadha isii baatee baatii 6 riskii isillee adda kuttee ittiin gara biyyaatti deebite har'a gaaddisa malee haftee haadha takkatti qabdullee rabbi irraa fudhate. Nuti ummanni obboleeyyan islaamaa gaaddisa tahuu fi humna tahuu fi isii jajjabeessuu isii har'a musiibaa keessa jirtu ka yaaddoon itti jirtu ka haadhaa osoo dhibamtu biraa baatee illee dhabdee riskii ofillee osoo biyya arabaa keessa teettee akkuma taate illee taatu kumallee hin dalagitu kumaaf 200 hin dalagitu namni waggaa 3 waggaa 4 dalagatee jedhe uuma harkatti qabatee galaa sanillee dhiifteet biraa galte sababa haadha ofii lubbuu isii dhaqqabatuuf rabbiin asii haa jabbaru kanammoo hawaasni kenna. Inshaallahu bira dhaabannaa bira dhaabattanii yoo rabbi fedhe yeroo gabaabdutti agarraallee haasaa ture galgala kanas bilbilee fi korii achitti kennee biraa deemne lafa san yeroo gabaabatti